Ashama kan jirtu ordoftoonni koo ani jira galata waaqayyoo isinis bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa ta'u jecha egaa warreen chaanaala koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii taasiniin jechuun barbaada. Yeroo darbee fayyoo jaalalaa gaafii gaafadheen ture argitanii jirtu ishiinis haala seera qabeessa fi aalaan ani barbaadu caala taasistee naa deebistee jirti. Fayyoo jaalalaa abbaa manaa kee faana galata guddaa na biraa qabdu ulfaadha. Keessattuu gaafilee lama akkan ani barbaade fi yaadan ani barbaadeen sirriitti ibsitee waan lafa naa keesseef guddaan si galateeffadha. Yaadota sana keessaa inni tokko nuyi warras jiraniif maal dhaamta kan jedhu ture. Nuyi warras jiraniif ergaa cimaa dabarsitee jirta. Haalan ani barbaade fi akka namoonni baay'eenis wantoota sanarraa hubannoo cimaa argatan waan hin barbaadeefan gaafii sana si gaafadheeyyuu gaafii sana immoo haala seera qabeessa nu deebisteerta. Akkuma beekamu yeroo hammaa kana akkuma argaa jirru obboloonni keenya hedduun namoota hin beekamneen sooshaal miidiyaa irratti wal baruudhaan laphee isaanii hatamuudhaan maallaqa isaanii nyaatamaa jiru. Atillee itti nuuf dabaltee maatii keenya illee yeroo kanatti amanuun akka nurra hin jirre haala jireenya biyya keenya irratti hundaa'uudhaan nu ibsite. Kanaaf egaa obboloonni keenyas wanta kanarraa ergaa ishiirraa wanta hedduu ni barattu ni baranna jedheetanii yaada. Akkuma beekamu kanuu shamarran lapheen keenya dafee hawaan hatamuuf namoonni hundumtuu qulqulluu waan nutti fakkaataniif haala tokko yaaduu danda'u jennee wanta hubannuuf wanta yaadnuuf hedduu keenyarra miidhamni qaqqabaa tureera. Kanaaf eenyumayyuu yoo jaalannellee kan jaalachuu qabnu namummaa isaa namummaa keenya jaalachuu isaanii malee akka waa'een maallaqaa jireenya keenya keessatti dhufuu hin qabne nu ibsitee jirti. Fayyoo hedduu si galateeffannaa. Inni lammaffaan sirriitti naa deebi'eera jedhee yaade gaafii abbaa manaa keetiti. Abbaan manaa kees egaa afaan Oromoo tiraakisatti gootullee haala seera qabeessan egaadha manaa cimtuu waan qabduuf haati manaan keessi sirreessite nu deebistee jirta. Hedduu si galateeffannaa ulfaadhu siin jechuun barbaada. Shamarran biyya Arabaas egaa fixinatii wanti isaan dabalaniif illee nu ibsitee jirta. Nuti fixinatiin keenya yookiin ariitiin keenya kan dabalu waan asitti barreeffi waan ta'eefidha. Warreen shamarran biyya Arabaa fuudhuu karoorsitan fuutanii jirtanis ariitii ishii isinis wajjin socho'aa. Isheen jireenyaaf boruuf wajjiniin takkaanfanna jechuuf akkas ariifattee hojjatti malee qalbiin ishee ariifataa akka hin taane irraa hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa hunda warreen miidiyaa irratti baataniis egaa waa'ee cabiinsa shamarree biyya Arabaa haasaawanis akka abbaa kakuurraa baratan abdii guddaan qaba. Gochaan agarsiisudha malee jechaan ta'anii nama qeequun homaa faayidaa hin qabu. Warreen shamarree biyya Arabaa gadi ba'anii qeeqan yeroo maraa akka yaada kootitti wanta dhabaniifis jedheenan yaadanii. Kanaaf sanaafis ta'uu danda'a wanta awwan tokko gaafa dhaban yookiin immoo gaafa milkaa'uu didan haala cabiinsatiin gaafta odeessanii jira jechuudha. Yookiin haala hir'ina ishiin qabduun akka odeessan jechuudha. Shamarreen biyya Arabaa gaa yeroo mara dubbatameera. Hunda dandeessuun jedhaanani akka kan kootti hunda dandeessudha. Waa hunda dandeessee bu'aa bahii jireenya hundumaa dandeessee mana namaa keessatti cabdee jiraatti argiteerti. Gara fuulduraa immoo jireenya mana ishiitii illee akkamitti akka qabuu dandeessu abbaa manaa ishiillee akkatti qabachuu dandeessu fayyoon nu ibsiteerti. Haala uffannaa ishiillee haala jaalala abbaa manaa ishiif itti kennitullee haala kamiyyuu barattee dhufti haala sanaan isinii kenniti. Kanaaf shamarree biyya Arabaa kunuunfadhaa jabeessaa ishii bukkee dhaabbadhaa malee yeroo mara cabiinsa ishiin odeessina. Isheen nama foon keessan isinirraa cabde biyya jijjiirratteef eenyummaa ishiin jijjiirranne namummaa ishii kaleessati. Eenyummaa ishii kaleessati kaayyoodhaaf biyyaa baate. Wanta biraa wanti ishii jijjiiran jiru as dhufe bifti ishii gaafa akkas addaatu yookiin kana duras dubbachaa ture kaameeraan waaddeessurra keenya yookiin immoo qilleensa dhaba keenyaaf akka nu waaddeessa malee wanti biraa waan hin jirreef obboleeyyan keenya biyya jirtan maatiiwwan keenya biyya jirtan
warreen yeroo mara shamarree biyya arabaa miidiyaa irratti jechaa ooltan shamarreen biyya arabaa shaamadha ofii ishiitii dukkana keessa jiraachaa ofii ishiitii dhangala'aa namaaf kan jiraattudha maatii ishiitiif kan jiraattudha akkasumas illee biyya ishiif kan jiraattudha biyya ishiitiif maa jiraatti kan jettan jiraachuu dandeessu as gaafa ishiin jiraattu sababa ishiitiin maddi galii biyyattii keessaniif galu ni jira kanas beekuunis dirqama jechuudha yeroo mara maaliif biyya arabaa dhaabbatee dukkanaa'ee cufamee hin teenye isinitti fakkaate kanas hubachuun nurra jira isiniin jechuun barbaada gadi baatanii warreen shamarree biyya arabaa qeeqxanis asumaan dhaabaa yeroo marayyuu jabeenya ishii kakka'umsa ishii cimina ishii eenyummaa ishii isa dhugaa mul'isuudhaaf dubbadhaa isiniin jechuun barbaada warreen kaan egaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuun barbaada abbaa kakuu haadha kakuu galatoomaa hedduun isin jaaladha ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada